Ministeera galiiwwanitti waajjirri damee Adaamaa midhaan nyaataa gosa garaagaraa nyaata barattootaaf oolu kuntaala 60 ol bulchiinsa magaalaa Moojootti mana barumsaa bu'uura booruu magaalaaf deeggarsa taasise. Ministeera galiiwwanitti waajjirri damee Adaamaa hojii galii sassaabuu cinaatti tajaajila lammummaa garaagaraa irratti hirmaachaa jira. Booruma kanaan bulchiinsa magaalaa Moojoo ganda Sayyootti mana barumsaa bu'uura booruu magaalaaf midhaan nyaata barataaf oolu gumaacheera. Deeggarsichaan midhaan nyaataa garaagaraa kuntaala 60 ol kan kenname yoo ta'u kunis qarshiidhaan yoo tilmaamamu 760 ol akka ta'e ministeera galiiwwanitti hojii gaggeessaa damee Adaamaa obbo Salamoon Darbee ibsan. Nama gargaaruudhaaf namni ta'uun qofa gahaadha jechuudha. Kanaaf maatiin keenya ijoolleen teenya nyaachuu danda'an kan keenya qofa yoo nyaatte kanan biraa immoo namoonni hin dandeenye harki isaanii qallaa ta'e immoo hanqaban lammii ofiitii jechuudha. Kanaaf nuyis kana hubannee deeggarsa gaarii kana badhaafamaa eebbifamaa kana ergaa qaama maanajimentii keenyaan hojjettoota keenya faana waliin dubbanne booda abbootii qabeenyaa yaada eebbifamaa kana bira deemnee kadhachuudhaaf yaalii goonee jira. Isaanis haala gaariidhaan nu keessummeessanii har'a akkuma silaa jalqaba irratti haasa'ame kuntaala 60 ol ruuzii fi makaroonii dhiyeessuudhaaf yaalii goonee jira. Kun maallaqaan yoo tilmaamamu naannoo 700 fi 60 ol han ta'u jechuudha. Maallaqaan yoo tilmaamamu haala gabayaa ammaatiin dabaluu danda'a jechuudha. So kanaaf har'a bulchiinsa magaalaa Moojootti ganda Sayyootti bu'uura boruu magaalaa Sayyoo kanatti dhiyeessuudhaaf yaalii goonee jirra jechuudha. Dhaloota egereef dhimma taaksiif gibiraa hubannoo uumuunis barbaachisaa ta'uu hubachiisan. Bulchiinsota magaalaa eenya waliin jirru waliin hojjechaa jirra jechuudha. Hawaasni kun dhimma taaksii beekuun isarra jiraata. Hawaasni kun dhimma daldalaa beekuun isarra jiraata. Ummanni kun daldalaa ta'uu baatus daldalaa irra garuu hin bita. Yoo bitu garuu nagahee fudhachuun isarra jiraata jechuudha. Kanaaf ijoolleenis dhimma taaksii dhimma qaraxa taaksii beekuun isaan irra jiraata jechuudha. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Moojoo obbo Laggasaa Taliilaa egeree barnootaan qaroomee uumuuf nyaanni barataa murteessaadha. Kanaaf ministeera galiiwwanii damee Adaamaa tajaajila lammummaatiin gahee isaa waan bahateef galata qabnaa jedhan. Daa'imman kana kunuunsuun nyaachisuun obaasuun sammuudhaan qarree biyya tana ceesisuudhaaf carraa guddaa akka qaban waan amantaniif bakka jirtanirraa waan qabdanirraa guyyaa irraa kana bulchiinsa magaalaa Moojootti argamtanii daa'imman kanaaf ganda Sayyootti kuntaala nyaata madaalawaa kuntaala 60 ol ta'u maallaqa guddaatti kan tilmaamuu danda'u qabatanii raawwattanii kanatti waan argamtaniif galatoomaa jechuu barbaada. Bulchaan bulchiinsa ganda Sayyoo obbo Alaayyuu Dalluu akka gandichaatti nyaata barattootaa karaa garaagaraatiin walitti qabamaa jiraachuu kaasanii deeggarsa damichi taasisee kun kan jajjabeeffamu ta'uu dubbatan. Deeggarsa ministeera galiitti damee Adaamaatti kan argaman waajjirri galii ministeera galii guyyaa har'aa kana naannoo ruuzii fi maakaroonii dabalatee gara naannoo kuntaala 60 ol maallaqatti yoo tilmaamamu naannoo gara 700 fi 60 ol ta'u deeggarsaan guyyaa har'aa nuuf fidanii jiranii. Kun immoo mana barnoota lama mana barnoota magaalaa jedhamu bu'uura boruu tokkoo fi mana barnoota burqaa guddinaa jedhamu sadarkaa tokkoffaa guutumaan guututti mana barnoota kana waggaa guutuu nu nyaachise jechuudha. Kanaaf wanni nu hafu amma hawaasa illee rakkisnu maaliifii dhaabbanni kun deeggarsa amma kana ga'u nu godhee jira. Waan mi'eessituu irra kan darbe wanni nu hafu hin jiru jechuudha. Kanaaf tanaan dura nyaanni gosa tokko kennamaa ture amma immoo nyaata madaalawaa ta'e barattoonni keenya akka argachuu danda'aniif vaaraayitii adda addaa fayyadamne nyaata barataa kanaaf yaaddoo tokko malee guyyaa har'aa kana kan nu dandeessisu deeggarsa argannee jirra jechuudha. Itti gaafatamtu mana barumsichaa barsiistuu Asteer Taaddasaa barattoonni mana barumsichaa
maatii harka qalleeyyii irraa waan dhufaniif deeggarsi kun baay'ee murteessoo ta'uu kaasanii damichi deeggarsa kana taasisuusaa galateeffatan. Ijoollee keenyaaf nyaata harka qalleeyyii uummati naannaa kanatti barsiifatu mana barnootaa keenyatti barsiifatu uummata harka qalleeyyii waan ta'eef deeggarsa har'a guyyaa har'aan kana kuntaala 60 ol waajjirri galiiwwan federaalaa nuu kennee jira. Gammachuu guddaatu nutti dhaga'amee jira jechuudha.